Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Akkam jirtan hordoftoota Siraajii fi natti nagaa alhamdulillah isinu akkam nagaa qabdan akka nagaa qabdan abdiin qaba. Arraantana kan hin dhufeen viidiyoo biraatiin warreen baay'een waa'ee maadiyaatiin nagaafatu jirtan. Arra hunu isini qabadheetiin jira. Kan hin fidee dhufes asbira dinnichaa asbira mu'aannanii jira. Dinnichaa takkaa yoo dandeenye faayinee takkaa jechuu takkaa asiiree isaa yoo arkannee bishaan isaa qabu jechuun akka bishaan qabutti dinnichaan hanqa dhumatti na hordofa. Hordoftoota kee akkuma isin garsiisee akkuma isinitti himetti jechuudha. Kan hin qabadde dhufee dinnichaa fi aannan qofaa reefuu isin garsiiseetiin ture akkamitti akka fayyadamnu akkamitti akka dhufee wanti kun akkamitti akka dawaa ta'e jechuudha. Maadiyaatiin maalirraa akka nu qabu maalirraa akka dhufu waliin laalla hanga dhumatti nu hordofaa. Warreen haaraa taatan subscribe godhaa, warreen maatii keenya taatan immoo like share comment keessan hin dagatinaa. Warreen yaada qabdanis comment jedhan haayaa akkasumatti hanga dhumatti wajjin haa taanu. Arraan tana maadiyaatti jettanii warri baay'een nagaafachaa turtan maadiyaatiin akkamitti bada akkamitti dhufa jettanii jechuudha. Ani gama khiyaan narra hin jiru namoonni baay'een nagaafatan ture keessaanis warri nagaafatanii jiran akkamitti dhufaa akkamitti baduu danda'a jeetiin kitaaba garagaraa fi internet irra gizee ilaalu hordofee yeroo baay'ee qorannaadhaan irra gahame jechuu isin fidee dhufee ka keemikaalarraan adda ta'e jechuu keemikaala hin qabneen kanuma mana keenya keessatti haala salphaadhaan argannu maal akka ta'e isiniin garsiisa akkamitti akka hojjetamu jechuudha. Yeroo baay'ee maadiyaatiin kan nutti bu'u dubartoota ulfatahan nameen ammas aaranii jiranii aaranii aarasan liqimsanii aarasan hin baafanne yeroo hiraar cinqiin bakka yeroo hunda itti baay'ate maadiyaatii qaba jechuudha. Yeroo dura nutti dhufu maadiyaatiin eessarraa nu eegala akkamitti nu eegala nuti salphatti ilaalla. Maadiyaatii kan eega fuula keenyarra babal'ate immoo ni hiraarraa ni rifannaa waan baay'ee dibannaa waan keemikaala qabu dibannaa faarmaasii deemnaa achi dheenaa waan hedduu godhan. Garuu kun osoo hin tahin dura yeroo xiqqoo nutti dhufe maal akka godhachuu qabnu maal akka warreen dubbisa beekan dubbistanii kitaaba garagaraa harkachuu dandeessa. Warreen dubbisa hin beekne immoo akkamitti akka ta'u nama naannoo keessan jiran gaafachuudhaan ammas doktoroonnis ni jiranii doktoroota adda addaa bira deemtanii gaafachuudha jechuudha. Osoo inni hin bal'atin fuula keenya irratti hin bal'atin yeroo iddoo garagaraa deemtanii harkachuu dandeessan jechuudha. Yeroo baay'ee naannoo kana funyaan gubbaa fi adda as akkanatti namatti dhufa jechuudha. Maadiyaatiin yeroo xiqqishoo nutti dhufe yoo dawaa fayyadamni dafee namarraa bada jechuudha. Osoo baay'ee nutti hin babal'atin akka itti hojjannus isiniin garsiisa jechuudha. As biratti dinnichaan qabaa jechuudha. Dinnichaan bishaan qaba ififuu dinnichaan jechuudha. Bishaan dinnichaadha. Dinnichaan akkuma beekamutti yeroo baay'ee gizee biillawaan takka ableen nu muree bakka murame san haadholeelleen taatee biyyattiirlee namni baay'een ni beekanii takkaa gizee qotteen isin qotteeffamee gizee waan takka isinitti wanne jeef haqaamni keessan ka'e dinnichaa namatti diban akka hin gurraacha akka namarratti hin hafne jechuudha. Dinnichaan baay'ee dawaadha jechuudha. Namni hundinuu ni beekan akka dawaati. Bishaan isaadha yeroo baay'ee itti fayyadama biyyattuu jechuudha. Haadholeen fi gizee wanta ja'anii as birattis aannan ni qaba jechuudha. Aannan ni qaba. Aannan fi dinnichaa osoo hin baay'isne aannan maankiyaa bunaa jechuudha. Maankiyaa bunaadha. Dura dhifamaa dinnichaa keenya ni takka asiiree godhachuu dandeenya. Asiiree isaa yoo harkanne asiiree isaa yoo asiiree takka hin harkanne dinnichaa kana mafaaqiyaadhaan faayina jechuudha. Faayineeti eega hurreessinee akkana goona jechuudha. Hurreeffamee jechuudha. Eega hurreeffamee booda akkana tahaa ni hurraawa jechuudha. Eega hurraa'ee bishaan isaa ni baafata. Aannan maankiyaa bunaa jechuudha. Maankiyaa bunaatti na bira jira. Osoo hin baay'atin lama agartanii jirtanii. As biratti akkatti lamatti naqanneeti wal keessa jechuudha. Haalaan laayina jechuudha. Akka bishaan dinnichaatii fi aannan wal fudhatutti jechuudha. Baay'ee wal keessa laayinee eega laayinee booda ni laayinaan wal keessa laayinee jirraa sirriitti jechuudha. Eega wal keessa laayinee booda harkutti jirtanii jechuudhaan fuuluma keessan duratti hojjedhee gizee aannan fi dinnichaan walitti laaqame booda bakka maadiyaatiin nutti baatanii jiranii as bira naannoo maadiyaatiin nutti ba'etti baay'ee jechuudha. Dura osoo hin dibatin dura qaamni keenya zeetii uumamaa qabaan zeetii uumamaa san taakkan qabaa namni hundi uumamaan zeetii qabaan jechuudha. Fuula keenya irratti
dhiqachuu qabnaan bishaan oowwaa watakkaas qorraa qabbanaawaa osoo hin ta'in bishaan jiddu galeessa ta'in fuula keenya ni dhiqannaa. Fuula keenya eega dhiqannee booda sirriitti goggeessuu qabna jechuudha. Zayitii bakka qaamni namaa uraa qaban uraa san keessa akka wanta jayetti zayitiin gizee raabee fuula keenya takkaa sooftii takkaa carqii lallaaftuu fuula keenya yeroo baay'ee namni baay'een fuula keenya gizee dhiqannee waan harkiniin akkana fuula keenya xaragachuu hin qabnu. Maaliif kalloon fuula keenyaadhaa haphiidhaan akka qaama biraatti miti fuulli jechuudha. Saniifuu suuta jennee fuula keenya ni goggeeffannaa. Eega goggeeffannee booda naannawa maadaatiin takkaa wanti akkasitti bakka maadaatiin nutti bihetti jechuudha. Fuula keenya eega dhiinee sirriitti goggeeffannee booda sirriitti jechuu itti dhiinee dibachuu qabna. Kan dibannee turuu dandeenyu ni dibna jechuudha. Sirriitti eega dibnee waliin geenye booda fuula keenya hanqa daqiiqaa 10-15 takka ni teenyaan hanqa daqiiqaa 10-15 takka eega teenye booda fuulli keenya maaliif keemikaala biraa hin qabu. Wanti kun fuula keenya irratti akka biratti fuula keenya nun goddoo gudaatii biraa fuula keenya irra hin fidu jechuudha. Miidhaa jechuudha. Miidhaa biraa fuula keenya irra hin fidu. Gizee daqiiqaa 15 teenye fuulli keenya ififuu jechuudha. Aannan fi dinnichaa bishaan isaa waan ta'e jechuudha goggogina qabaa si harkisa fuula kee kana jechuudha. Gizee si harkisee harkisaan takka fuula keenya kana gizee sochaaftee akkanatti fuula keenya gizee haasoyte si harkifata. Gizee si harkifatu ifirraa jechuudha bishaaniin dhiqxaan bishaaniin eega dhiqxee booda bishaaniin firraa dhiqxee eegasii saabunaadhaan dhiqatte jechuudha. Saabunaa ammas keemikaala irraa adda taheen saamunaa foolee hin qabne jechuudha. Saniin dhiqxee fuula kee sirriitti goggeessatte jechuudha. Daqiiqaa 10-15 gizee sirra ture sitti beeksisa inni nu jechuudha. Fuulli kee gizee si harkifate gizee san firraa dhiqxaa yeroo hunda gizee hunda guyyuu hanqa maadaatiin kuni furmaata harkatu takkatti jechuudha fayyadamuu qabnaan jechuudha. Arra dibannee boru dibannee iftaan dhiisuu osoo hin ta'in jechuudha. Guyyuu dibannee gizee maadaatiin furmaata nutti fidee ifirraa jechuudha. Fuula keenya haala salphaadhaan mana keessa waan jiruun waan bareeffachuu dandeenyuun alatti barbaannee cinqii biraatii fi hiraar biraa seenurra ammas kanin isin idaamu warreen maadaatiin isinitti bahee osoo isinirratti hin ballatin fuula keenya waan salphatti ilaallee nu balleessu keessaa takka maadaatiidhaan. Saniifuu maadaatiin ammas takka namatti baanaan jechuudha dafee hin baduun. Saniifuu dafaa takka kara mana yaalaadhaa doktara wal mari'adhaa takka immoo kitaaba adda addaa yoo dubbistan kitaaba sanirraa argattan an amma dubbiseetiin interneeta seenii ilaalee qorannoo baay'ee akka namni hundi doktaroonni baay'een irra walii galee namoonni baay'een fayyadamu jiran irratti ilaaleetiin isinii fidee jechuudha. Akka miidhaa hin qabne hubadhee maaliif miidhaa hin qabne ni beektanii waan mana keenya keessatti jiru waan uumamaa waan ta'e jecha miidhaa ni qaba jee hin yaadu hin miidhamu miidhaa hin qabu jechuudhaan. Saniifuu itti fayyadamaa laalaadhaan itti fayyadamaa hedduu jira waa'ee gama maadaatii kanaanis interneetirraas doktaroota jala seenii isinii ilaalee isiniif hin fida warreen maadaatiin isinii jiru warreen nagaafattan viidiyoon kiyya arraa kana jechuudha. Arra asmaaniin nageessinitti dhaammadha. Assalaamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.